korojoonis bilisa yoo taate filmaata naa ga'u isa naa ta'u filmaata si haa ga'u filmaata nu haa ga'u isa nu ta'u korojoonis bilisa yoo taate filmaata naa ga'u isa naa ta'u filmaata si haa ga'u filmaata nu haa ga'u isa nu ta'u digni osoo lolaane akka filannu yaane ayyaantummaa moona ayyaantu waaqa kadhachuu yoona Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB kun qophii dirree yaadaati. Qophii dirree yaadaa keenya har'aatiin paartiileen morkattoota yookaan immoo jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo tokkummaa Oromoo tiksuu akkasumas immoo gaaffiiwwan Oromoo deebisuu irratti haalli isaan yookaan immoo adeemsi isaan irra jiran eessaa garamittidha. Kanneen jedhanii fi akkasumas immoo adeemsi yookaan immoo imalli gaaddisa hooggansaa Oromoodhaa eessa ga'ee dhaabate gaaffiiwwan yeroo ammaa yookaan immoo hawaasa Oromoo gidduutti tokkummaawwan isaan laaffisaa jiraniif isaan maal hojjetaa jiru jechuudhaan paartiilee kanneen irraati keessummoota affeerraniitu kan jirru bakka jirtanitti isinis nu waliin taasisin jecha. Egaa paartiilee irraati kaafaa warraati obbo Dajanee Xaafaa akkasumas immoo Abaa warraa obbo Toleeraa Dabaa Abaa warraa immoo obbo Amaan Shuggee fi PP irraati immoo gara Pirofeesar Buzaayyoo Daggafaa affeerraniitu kan jirru. Egaa keessummeessuudhaan kan si waliin tura Anzaalaalam Buruuti bakka jirtanitti nu waliin tura isiniin jenna. Egaa hundi keessanuu affeerraa keenya keessummeessitanii waan asitti argamtaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin ulfaadhaa isiniin jenna. Haa ta'u egaa marii keenyatti kallattiidhaan otoo hin seeniin dura torbee kana yookaan immoo tibban addunyaan waan itti jirtu keessaatii yaaddoo kan ta'e jiru waa'ee dhukkuba koronaa irratti akka jaarmiyaattis yoo dhaamsa qabaatan hawaasni keenyas of eeggannoo kana gama kanaatiin taasisuu irratti osoo kana godhee kan jettan yoo qabaattan sinirraa eegallu. Ani uummanni biyya kanaa yookaanis immoo uummanni addunyaayuu dhimma kanarratti otoo wal faana labsii tokko wal faana labsatee baay'ee natti tola. Keessumaa uummanni keenya qabeenyaanis duubatti hafaadhaa, teekinooloojiin duubatti hafaadhaa, manni yaalaa keenyas dadhabaadhaa, qabeenyi nun waan nu hunduu dadhabaadha waan ta'eef bakka jirtanitti iddoo jirtanitti of eeggattanii jireenya hundaadha lubbuu biyya kana keessatti keessumaa uummanni biyya kanaa akka Oromootti harki 65 dargaggeessa waan ta'eef kun kanaan qabamnaan uummanni kun biyyi kun baduu dandeessi of eeggadhaa jechuun barbaada. Galatoomee dhukkubni kun biyya keenyaan alattuu addunyaa kana keessatti gama qoor-qalbii, gama lubbuu, gama qabeenyaatiin miidhaa olaanaa geessisaa jira.
warruma dureessayyuu guddoo rakkisaa jira. Biyya hiyyeetti akka biyya keenya irratti immoo yoo babal'atee balaan inni dhaqqabsiisu ulfaataadha. Kanaafi uummannis ta'e jaarmoonni siyaasaa mootummaanis kanaaf ilaalcha kennanii tarkaanfii fudhatamuu malu irratti wal gargaaranii hojjechuu qabu, uummata hubachiisuu qabu jechaadha. Kanaaf akka adda bilisummaa Oromootti nuti miseensotni keenya bakka jiran hundatti waan kana gahee isaanii akka bahatan dhaamna. Keessumaa immoo dhukkuba daddarbaa akkasii fi uummanni akka hubatuuf odeessa shaffisaan bira gahutti biraan gahuu irratti mootummaan fuulleeffatuu qaba. Akkuma beekamu gaamma naannoo Oromiyaa garii keessatti labsii hatattamaatiin komaand poostii jala kanneen jiran irratti dabalee quunnamtiin citeera. Inni kun haala ammaa kana keessatti ilaalchuma namoomaatiinuu kaasuun barbaachisaa waan ta'eef hiree kanaan mootummaan kanaaf ilaalcha godhee akka kaasuu taasisuun babal'ina dhukkuba kanaaf inni gita jennee yaadna kanu. Isinis dhukkubichi kun akkuma miidiyaalee addunyaa fi biyya keenyaatti illee dhageenyu dhukkuba hamaa fi ammaan tana warroonni teekinooloojii guddaa qabanii fi qabeenya guddaa qabanii to'achuu kan danda'anidha. Biyya keenyatti immoo haala hundaanuu yaalaanis ta'ee karaa kamiiyyuu ofirraa dhoowwuun baay'ee hammaataa ta'uu danda'a. Kanaaf namni keenya rakkoon kun otoo takka uummata keenya keessa seeneetiin rakkoo hamaan fidin gorsa ogeeyyiin yaalaa kennanii fi gorsa miidiyaa irratti kennamu fudhachuudhaan hamma danda'ameen akka dhukkubichi uummata keenya seeneetu ofirraa dhoowwuun danda'ame gaarii ta'a malee akka seenaan hamaadha. Kanaaf namni keenya gorsoota kennaman kan akka harka isaanii saamunaa bishaaniin dhiqachuu, harka ol qabachuu dhiisuu, kan yoo wanti qaamni yookiin immoo qufaan isaan qabe daddafanii gara mana yaalaa deemuun ilaalamuu kana fa'aa qabatanii kallattiidhaan ofirraa otoo ittifamee gorsa jedhuun qabaa. Galatooma. Tole, galatooma jecha dhukkubni kun dhukkubni koronaa akka addunyaattis dhukkuba sodaachisaa waan ta'eef biyya keenya keessattis seenee waan jiruuf amma jechuudha. Mootummaanis kana irratti hojii gaariidha kan hojjetaa jiru jechuudha. Maaliif amma ibsa kaleessa muummee ministeeraa baasan isaa hundumtuu argeera. Xiyyaarri biyyoota 30 irraa dhufan gara kanatti akka hin seenne taasifameera. Waa hedduun to'atamaa jira jechuudha. Finfinnee dabalatee bakka hundattuu uummanni kan taasisuu qabu maalinni waan ogeessonni fayyaa jedhan dhaga'uun barbaachisaadha jechuudha. Bakka jiran hundumatti waan ogeessonni fayyaa jedhan qofa otoo hin taane televezyiinii hordofuun, reediyoo hordofuun jechuudha. Maaliif riichii guddaa kan qabu reediyoo irra waan jiruuf uummanni kanallee dhaggeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Salphisanii ilaaluunis barbaachisaa miti nan qabu jedhanii jechuudha. Garmalees immoo ol kaastee ilaaltee wal baqachuunis barbaachisaa hin ta'u. Kanaaf akkaataa barbaachisuun hamma dhibeen kun darbutti uummanni wal batee akka deemu akka ofirraa ittisu yaada jedhu qabna. Tole egaa yaada keessan nu kennitan ulfaadha. Naga kallattumaatiin gara marii keenyaatti itti fufna kabajamtoota daawwattoota keenya. Meegaa jalqabuma irraati tokkummaa jaarmaalee siyaasaa Oromoo yoo jennu gaa namoonni hedduun tokkummaan kun tokko ta'uudha moo iddoo jiranitti yookaan immoo jaarmaalee siyaasaa gurmaanitiin wal hubatanii wajjin hojjechuudha moo kan jedhu gaa namoonni baay'een dhimma kana irratti hubannoo wal fakkaataa qabaachuu dhiisuu danda'u. Tokkummaa jaarmaalee siyaasaa yeroo jennu maal jechuudha? Isin akka jaarmaalee keessanitti akkamitti ilaaltu mee isa kanarraa kaanuun? Egaa tokkummaan kallattii adda addaan ibsamuu danda'a. Uummanni matuma isaatti jaarmiyaa tokko haa'en maaliif sabni tokko akka sabaatti mana tokko keessa jiraata, yaada tokko keessa jiraata, identity wal fakkaatu qaba. Miira biyya sana keessatti gaaffinni waliin qabu jira. Uummatumti sunuu garee tokko kam caasaa tokko inni fudhachuu hin dandeenya. Oromoo akka Oromootti caasaa tokkodha, mana tokkodha, waa tokko fiilii godha. Yoo ilaalte ta'e gaaffii biyya kanaa keessatti dammi doolloodhaa qabee hamma Harar cinaaksanitti Moyyaalee qabee hamma Salaalee Abbaayitti wanta Oromoo irratti ta'u wal faana. Sun jechuun uummanni Oromoo caalmaa isaatti mana tokko ta'ee jira. Akka jaarmiyaaleen Oromoos saba kana keessaa ba'an waan sabni kun barbaadu bakkaan ga'uuf deemu waan ta'eef jaarmiyaaleen Oromoo
osoo uummata Oromootiin waa tokko achiin hin gaa'edhanii sagantaa siyaasaa, sagantaa diinagdee, sagantaa hawaasummaa qaban sana isaanis dhiphisanii gar tokkotti dhufanii osoo Oromoo tokko godhanii fudhatanii deeman hin jedhu sun jaarmiyaan Oromoo tokko ta'eera jenna. Yoo kun ta'uu baate immoo egaa namni ilaalchaan adda addaa waa tokko kana har'a tokko haa ta'u inni fudhachuu nama rakkisa. Yoo kana ta'uu baate immoo kaayyoo qaban sanarratti malee inni tokko isa tokko irratti gufuutoo ta'uu baate maaliif saba sana ceessisna jedhanii saba kanaaf fooyya'ina finna jedhanii saba manaa baaneef guddina diinagdee, guddina siyaasaa, guddina hawaasummaa finna jedhame jaarmiyaaleen Oromoo jiran yoo danda'ame wal faana deemu. Yoo dadhabame immoo kallattii isaaniitiin qabeenya qaban, yaada qaban uummata sanarratti dabarsanii uummata sanaa akka shaqaxa bitu. Markaatoon seentaa miti. Markaatoon naa seentu namni suuqii adda addaa qabaatee jira. Suuqii adda addaa sana namni itti goree abbaa barbaade irraa bitatee deebi'a. Kanaaf jaarmiyaaleen Oromoos yaada isaanii qabu. Isa tokko kana naa godhi, kana dhiisi, achiin bahi, sin bitaa, sin gurguraa, sin ajjeesaa, sin nidhaa, biyyaa sin baasaa, sin buqqisaa, sin beelessaa, hojii sin dhorkaa osoo hin ta'iin jaarmiyaalee barbaade uummanni Oromoo waan barbaade akka filatuuf carraa guddaa kennuuf jechuudha. Mee as keessatti keessumaayyuu baroota hedduudhaaf jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo namuu ilaalcha siyaasaa akkaataa ittiin rakkoo hawaasa sanaa furu gargar qabaatu mala sun rakkoo hin qabu garuu namuu akka Oromoo ta'etti rakkoo Oromoo furuudhaaf erga jaarmiyaadhaan gurmaa'eeti wal faana hojjechuurra wantoonni amma isaan kaasan keessumaayyuu wal ari'uu hamma mammaatti guuttatamee akka ga'u taasiseera warra jedhan jiruuni. Yeroo kana jennu dhiyeenya kana jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo yoo walitti baqan yookaan immoo tokko ta'anii hawaasallee tokkummeessan rakkoo Oromoo kana furuu keessatti furmaanni salphachuu danda'a warra jedhan jiru. Kana wajjin wal qabsiifne jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo kana gara tokkotti fiduun hin danda'amu ture. Isin maal jettu? Sadarkaa duraatti jaarmoonni maaliif ijaaramuu isa jedhu yoo ilaalle gaarii. Jaarmoota siyaasaa gama Oromootiin yoo ilaalle hundi isaaniiyyuu sabummaa irratti ijaaraman. Gaaffii uummata kanatu gaaffii qaba mootummaarra. Mootummoota Itoophiyaa gaaffii Oromoof deebii kennuu barbaadan hanga ammaatti waan hin mul'anneef hundinuu ijaarameetu gama isaatiin deebii kennuuf akka yaada walitti dhiyaatutti gurmaa'ee akkasittiin qabsoo godhaa. Hundee isaa yoo ilaalle garuu garaagarummaa bu'uuraa jettee kan fudhattu hin jiru jaarmota Oromoo gidduutti. Dhimma Oromiyaa irratti garaagarummaa hin qaban. Dhimma tokkummaa uummata Oromoo irratti rakkoo mul'atu hin jiru. Uummanni Oromoo qabeenya isaa irratti ajajaa ta'uu qaba. Fedhii jaarmota hundaati. Jaarmota Oromoo jechuufi. Kanaaf hundeedhaan tokko garuu sababa adda addaatiin akka barbaachisaa ta'etti walitti dhufuu hanqatu ni jira sun waan dhoksaa miti. Asitti tun dhufamin yookiin immoo jijjiirama mul'ate jedhamu kanaan durattis taanaan walitti fiduuf hedduu carraaqameera. Jaarmonni Oromoo tokko ta'anii yookiin immoo gurmaa'anii gaaddisa tokko jalatti qabsoo kana gaggeessuun qabsoo kana fiixa bahinsa isaatiif gumaacha qaba. Qabsoo kana ni shaffisiisa. Uummata Oromoo ni humneessa. Kanarratti waan hubatamuu fi kanarratti hojjechuun hedduu tattaafatamee haa ta'u malee akka barbaadametti deemuu hin dandeenye. Maaltu rakkoo uumame akka barbaadametti deemuu dhabuu sanatu hawaasa keessatti illee gaaffii uumaa jiraniin tariitii namni Oromoo ta'e kamiyyuu yoo illee tokko ta'uu hin dadhabame fakkeenyaaf warri mootummaa yoo jiraatan warri qaamoleen jaarmiyaalee siyaasaa mootummaadhaan morkatanii hawaasaaf filannoo tokko fidanii dhufan kaayyoo tokko qabu Oromoodhaaf akeekni isaan qaban tokko erga ta'eeti iddoo tokkotti dhufanii tokko ta'anii tokkummaa ofiitiin dhiibbaa uumuu akka gaaffiin Oromoo deebi'u taasisuu irratti maaltu qaawwan yookaan immoo icciitiin iddoo sana jiru kan taasifne maal akka jedhu hawaasa biraatti yeroo baay'een ka'anii.
Okay, jaarmota Oromoo egaa akka lamatti wal dura dhaabbachaa akka turanis dagachuu hin qabnu. Mootummaa atti hirkatee yookiin immoo mootummaadhaan ijaaramee qabsoo Oromoo dura dhaabbachaa ture yookiin immoo qaama mootummaa ta'ee warra kaan dura dhaabbachaa ture. Warri kaan immoo gam tokko godhanii warra mootummaa irratti qabsaa'aa turanii jecha. Inni kun egaa rakkina Oromoo keessatti dhalche keessaa tokko. Garee mootummaa ta'ee annachiyaas uummata Oromoo irratti hojjetu ni jira. Garee uummataa ta'e immoo si'achi kan jara irratti hojjetu ni jira jecha. Kunu hawaasa Oromoo bakka lamatti ilaalcha lama akka qabaatu taasiseera. Isa qaama mootummaa ta'e osoo hin taane amma kanneen waliin qabsoo bilisummaa adeemsisaa turan jennee yoo laalle jaarmoonni kun qabsoo kana keessatti qooda walqixa qabu jettee yoo laalte walqixa qabnu gariin keenya. Sababni isaa ijaarsi keenya gariin dhiyoodha. Gariin immoo halaala teenyeefaa qabsoo goonaa biyya keessaa hangi nuti hojjennu fi hojjechaa turre wal bubuusaadha jechaadha. Inni kuni bakka tokkotti dhufnee walqixxummaadhumaanii qooda walqixa qabna kan jedhuun kan falmanis ni jiru jechaadha. Inni sun immoo ta'uu hin qabu kan jedhus ni jira jechaadha. Kanaaf waan akkasii irra guddaa rakkoo teeknikaal ta'an yoo ta'e malee bu'uuraan rakkoon ni jiran jedhu haa ta'u malee isa durii caalaa ammarra walitti dhiyaata jaarmaan Oromoos. Mee isinoo maal jettu mee isuma amma isaan kaasan keessumaayyuu nama baay'eetti kan gaaffii ta'u yeroo baay'ee namni tokko nu hoogganamanii tokko Oromoodhaaf manaa bahanii Oromoodhaaf yeroo namni Oromoo sababa ta'eefis itti miidhamu namuu argaa ture. Erga akkas ta'eeti gara tokkootiin aangoos hiratanii rakkoo Oromoos yookaan immoo imaammata ofii sirreessanii iddoo tokkotti bocanii Oromoodhaaf qabsaa'uu utuu danda'anii maaf gargar wal qoodanii hawaasa garaa raasu kan jedhan jirani. Isin akka jaarmaa keessaniitti kan akkamitti ilaaltu? Nuti waa'ee tokkummaa jaarmaa Oromoo akka itti ilaallu tokkummaan jaarmaa Oromoo kan dhufu dantaa uummata Oromoo irratti kallattii walii galuudhaan. Amma akkuma haasa'amu hundi akka kaasutti hunduu qabsaa Oromoo fi dantaa Oromoo galmaan ga'uuf qabsaa kan jedhudha. Haa ta'u malee dantaa uummata Oromoo galmaan ga'uudhaaf walii galuun kan danda'amu dhugumaan gaaffii uummata Oromoo san deebisuuf qabsaa'uun kallattiin kaayyolee jaarmaa sanii ta'uu qabaata. Kan hoo jennu dantaalee jaarmaa Oromoo keessa haga arginetti dantaa Oromoo qofti waan jirtu fakkaatu. Dantaan Oromoo qofti osoo jiraate wanti walii galuu dhugumaan jiru jaarmaa Oromoo. Fakkeenyaaf eessan jiru? Eessan jiru fakkeenyaaf dantaa Oromoodhaaf qabsaa'uu dhabuun paartii kam keessaatti mul'ata? Paartii kam keessa paartiiwwan jechuun hin taane dantaaleen dhuunfaallee waan itti makaman natti fakkaate jechuu barbaadeetti. Amma Oromoon akka galma ga'u yoo yaadne dirqamatti hooggantoonni jaarmaa keetii ministeera ta'uu qabaatan yookiin immoo xaqilaa ministeeriin dirqamatti si keessa ta'uu qabaatu. Aangoo jechuun kan uummataatiimi. Kanaaf uummanni Oromoo akka aangoo qabaatu akka mo'atu dantaa isaa irratti akka mo'uuf dantaa uummata Oromoo dantaa jaarmaaleetii ol godhanii yaaduun barbaachisaadha. Dantaa jaarmaa kennaatii ol dantaa Oromoo goonee yoo hin yaadin paartiilee Oromoo biraa wajjin walii galuun ulfaataadha. Yaalii godhaa ture keessatti illee wanti mul'atu dantaa Oromoo dantaa jaarmaatii ol godhanii yaaduu dhabuutu jira jaarmaalee keessa jaarmaa biyya bulchuu dabalatee. Dantaa Oromoo hunda keenya irratti kan moosifnu yoo ta'e wanni dhabnuuf hin jiru. Oromoo hojjannaa Oromoo muneessuuf deemna Oromoo moosisuuf deemna ofii keenya intarestii dhuunfaa hin qabnu yoo ta'e maaltu nu dhabsiisa galmi keenyaa tokko. Kanaaf akka itti yaadutti jaarmaa kana jechuun barbaachisaa miti. Maaliif kana jedhaman of ilaaluu qabnaadha. Insidentaalii otoo itti yaadin akkasitti deemaa jirra yoo ta'e illee dhaabannee of ilaaluu qabna jaarmaa Oromoo. Walitti makinee jirra moo kallattii maan uummataaf deemaa jirra kan jedhu. Jaarmaaleen Oromoo jalqaba ofii walii galuu yookiin walqixa ta'uu ofii amanuu walqixxummaa ofii amanuu danda'uu qabaatu. Jaarmaan tokko jaarmaa kana dhaala kan jennu Oromoon yoo jaarmaa san waliin dorgomuu isaan hafuu waliin galin
Gaafa Oromoon filatee jaarmanni kun kana caalaa dheettiin caalchisa qofa caalaa hin malee haga uummanni murteessinitti yookiin haga riisirchiin kallattiiwwan kan ibsu hojjetamitti jaarmaaliin Oromoo marti wal qixa ta'uu ofii amanuu danda'u qaba. Sirumaayyuu wal dorgomuu irra waliin dorgomuu hin danda'amu. Wal gargaaruu ture isaaf maali isa gochuuf dandeettoti bu'uurri irraati kaatu wal qixxummaadha. Jaarmaaliin Oromoo kun guddaadha kun xiqqaadha kun dureessadha kun hiyyeessadha akkasitti wal qixa taanaan ofii wal qixxummaa mirkaneessu taanaan wal qixxummaa uummata Oromootiif wal qixxummaa uummattoota biyya kanaatiif qabsaa'uu ulfaataa ta'a. Jalqaba dubbii wal qixxummaa irraa kaate. Benchmarkiin jaarmaalee Oromoo wal qixxummaa irraa yoon ka'in an seenaa qabaan an maqaa qabaan an immoo qabeenya mallaa qabaan an miidiyaa qabaan rakkoo akkasii kan uumtoo taate hiree kan jechuudha. Hadha humna qabaan ta'eef qooda uummata Oromootiif kennu caalatti illee an sirra humna qaba jechuu danda'a. Kanaaf jalqaba jaarmaalee Oromoo ofiifuu wal qixxummatti namanan ofiifuu wal tuffachuu jira jaarmaalee Oromoo jidduu ofiifuu wal dhiibuu jira wal jibbuu jira. Argitee waan ta'u galmaan ga'uuf deemna yoo ta'e wal jaalala jiraachuu. Sun akka amma illee mariin keenya sun akka hafuu fi waliin mari'atanii gara tokkotti dhufuun akkan immoo dhugaa jirtu walitti himanii Oromoodhaaf jennee baane ta'e hundi keenyayyuu dhugaa jirtu walitti himanii rakkoo Oromootiif iddoo tokkotti rakkoowwan ammas hin kaastan walitti himanii tokko lama abaluu atis kana dhaabi gareen abaluu kanas dhaabi jennee walqixatti waan Oromoodhaaf ta'u kaayyoo fi wal maddiitti barreessanii kun kanaaf haa ta'u kan ammoo akkasitti ilaalla jedhanii wal falmanii wal amansiisanii yaada tokkoon dhufuun bu'uurri lamaan kana qaban dubbachaan bu'uurri lamaan kana tokkoffaa dantaa Oromoo dantaa jaarmaalee keenyaatti ol ta'uu hundi keenya amanuu danda'u qaban dantaan Oromoo dantaa jaarmaa keenyaatti ol ta'u amanuu qabna. Lammaffaa jaarmaalee Oromoo wal qixa ta'utti amanuu qabna. Kana lamaan gaafa mirkaneessine waliin haasa'uun walii galuun hin dhiibu. Kan lamaan ifatti otoo hin qabatin afaanuma qofaan haasa'aa miidiyaa irraa haasa'aa qofa keessa kennuun jiraatin walirra galteen ga'uun ulfaatuu danda'a. Kun marti ta'ee garuu jaarmaaleen Oromoo kan yaada dhiyaatu qabuun marii yeroo dheeraa dura fakkeenyaaf marii nuuf adda bilisummaa Oromoo jalqabnee kafaa oliitti dabalame haga ammaatti gaggeeffamaa ture jira. Tarii milkaa'uu danda'a. Haalli marii kennallee baay'ee ifa kan qabuu fi baay'ee falmii yaada dhiyeessuu bilisaan waan hunda walitti himneettiin kan mari'achaa turre boodajaniin mariisan keessa turanii. Kanaaf yaada dhiyeessaa sababa dhiyeessaa mari'achuutti marii dheeraa gaggeeffamaa ture. Ormoos ammallee tuffaa jedhu abdii qabna. Galmaan ga'uu dandeenya jechuu barbaada. Garuu bu'uurri dantaa Oromoo dantaa jaarmaatii ol ta'uu fi jaarmaalee Oromoo wal qixa ta'uun bu'uura waliigalteetii jennee yaadna nuti. Gara keessanitti dhufa mee akka mootummaatti kaleessa tariitii akkaataan ijaarsi siyaasa viidiyoon keessa ture tariitii gaa TPLF harka TPLF waan turee fi rakkoo sanaatiin qiddimmidamee rakkoo Oromoo furuudhaaf onneen qabu yookaan immoo dandeettii hin qabu jechuu dandeenyaan. Har'a rakkoon isa jiru samitiiniin. Har'a mootummaan akka mootummaatti waan hunda of harkaa qaba rakkoo kana furuu keessatti jaarmaleen siyaasa Oromoo akka isaan hin dhiibamne yookaan immoo tokko ta'anii socho'anii fi ofiisaas immoo rakkoo Oromoo irratti taa'anii mari'achuu irratti otoo dandeettii humnas qabu mootummaan ofuma akka Oromoon yookaan immoo jaarmaleen siyaasaa Oromoo tokko hin taane keessatti gahee taphataa jira warra jedhan jiruuni. Kana wajjin wal qabsiistee maal jetta waan nuti amma kaasaa turre. Eenyu kan jalqaba paartiilee walitti dhufuu qaba jedhee kan labsii kan eegale eenyudha mootummaadha. Kan itti himaa ture tokko ta'a paartiileen biyya kana keessatti baay'ataniiru lakkoofsa sabootaatiin ol ta'aniiru paartiileen jedhee kan itti yaa tures mootummaadhumadha jalqaba iyyuu jechuudha. Amma fakkeenya salphaasii kennuudhaafi paartii badhaadhinaa fudhadhu. Paartiin saboota adda addaatu walitti dhufee paartii tokko ijaare. Amaararraa Beenishaangulirraa, Sumaaleerraa, Affaarirraa, Gambeellarraa, Harariirraa, Oromoorraa walitti dhufee paartii badhaadhinaa ijaaree akka biyyaatti waliin deemuuf murteesse. Eega kana ta'ee paartileen siyaasaa Oromoo immoo Oromiyaa, Oromummaa jecha akkamittiin tokko ta'uu dadhabuu kan jedhu iyyuu gaaffiidha matansa. Irraa baratamuu qaba jechuudha. As keessatti wanti ifatti quba qabu suna imala jaarmiyaa siyaasaa PP ta'uu danda'ani. Haa ta'u akka Oromootti rakkoo Oromoo gaaffii amma injifannoo yeroodhaa booda dhiyeenya dhufe kana jaarmiyaaleen siyaasaa hunduu qooda garaa garaa keessatti qabuun san namuu waan haalu mitiin. Haa ta'uti injifannoo kana saammatanii qabatanii jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo kaan qobaatti dhiibanii Oromoo wajjiniin qofa gurmaanii deemuu yookaan immoo jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo akka isaan morkatoo cimaa hin taane miseensota isaanii jalaa hidhuu
iddoo garaagaraatti akka isaan waliin geenye dhoowwuu kana raawwataa jiraadha. Jaarmaan siyaasa Oromoo ta'e Oromoo irratti ammas rakkoon Oromoo kaleessa hidhaadha. Oromoon kan inni dararamaa ture ammas hidhamuutti deebi'aa jira. Areemuu wantoonni kun deebi'anii wal jalaatiin raawwatamaa jira. Mootummaan isaaniif haala mijeessaa jira. Akkamitti tokko duraan as keessa socho'aa ture biyya kana keessa socho'aan turre kaan mana hidhaa ture kaan biyya alaa ture deebi'anii biyya keessa uummata waliin wal arguun kun haala mijeessuudha tokko. Lammaffaa waajjira banatanii jiranii waajjira banatanii jiru. Duraan waajjirri abaaboo walakkaa ture amma guutuu isaa kennameefi duraan kaafaa'oon waajjira hin qabu amma guutuu isaati kan naannoo Meeksikootti kan haala mijateefi kan kennameefi. Isaan kanas warra paabaawos yoo ta'e guutummaatti kan isaanii mana kireeffatanii jiran jechuudha. Maal jechuudha kana caalaa hawaasa wajjin wal argisiisuu caalaa mootummaan maal dhabe. Kana qofaayyuu miti haga qarshiis haga konkolaataas kan itti deeme kana diiteeliis haasa'uun hin barbaachisu. Garuu haala mijeessaa jira jechuutu irra wayya malee nu dhiibaa jira maal jechuuni isa immoo paartii mormitootaa waan ta'aniif nu dhiibaa jira jedhu malee haala nu mijeessaa jira siin hin jedhani. Mee asumatti dhaabadhuuti isaanumti. Dhaabadhuuti itti deemu. Mee yaal jedhu. Gaarii nuti akka jaarmaatti komii qofa yookiin balaaleffannaa qofa miti. Waasaan akka mootummaatti waan jaarmaa kanaaf hojjete ni goona ni galateeffanna. Haa ta'u malee jijjiiramni kun hunda keenyaaf wal qixa dhufe. Nuunis biyyatti nu galchee warra aangoorra jirus rakkoo keessaa baasee bilisa taasiseera jechaadha. Qabsoo akka bilisummaa Oromootti of course hogganni isaa muraasa humna hanga tokko waliin haa jiraatu malee qabsoon isaa keessa jiru turee hoggannas ni qaba ture humnas ni qaba ture. Sun akka reefuu alaa dhufetti ilaaluunis sirrii miti jechaadha. Waajjira banachuun ni jira bananne. Akkamittiin banamee haala maalii keessa jira ammas komiitti nu geessa. Kanaafi dhuguma akka walii galatti mootummaan kun waadaa biyyaa fi uummataaf seene yookiin immoo amaanaa uummanni Oromoo durummaadhaan qabsoo adeemsisaa ture mee fiixaannaa baasi jedhee amaanaatti kennerra jira moo hin jiru isa bakki rakkoon jiru. Nuuf waajjira banuu nurratti cufuunis ni jira hoggannis miseensis maalis hidhamuun ni jira kana deelii isaanittuu ni himanna nuti maaliif waay hoggaa jennee ilaallu akka Oromootti akka saba akka Oromootti gurmaanii qabsaa'uu akka cubbuutti ilaalamaa jiran. Kanarraa kan ka'e miidhaan nurra gahaa jira. Sanaan alatti immoo gargaarsa xixiqqoo nu godhan ni jira sana naallu nuti. Garuu isa kamturra madaalaa isa jennee ilaallu har'a sochiin keenya guramaadha eessattu aanaa dhaquu hin danda'u miseensi keenya yookiin immoo hogganni aanaa dhaquu hin danda'u. Abbaa fedhetu karaa seeraan waraqaa fidii hayyama fidii inni godinaa guutuu Oromiyaa irraa fidii siin jedha inni aanaa godinaa irraa fidii siin jedha akkasittiin sochiin keenya ugguramaa jira jechaadha. Annan saalfadhaan mootummaadhaan warri mootummaan 2007 filannoo biyya kana keessatti karaa nagaa gaggeessina jedhamee filannoon sun hatameera jedhamee filannoon hatame sana uummanni bahee diigee mootummaa sana mootummaa badhaadhinaayyuu mana hidhaa Tigraay keessaa baase ijoollee Oromooti. Sinuu badhaadhinnu mana hidhaa keessa jira jechuudha. Ifama adeemsa asirratti mee isaani mootummaa yeroo ammaa kana qabsoo uummanni Oromoo hundi keessan taasisaniitiin gara aangootti dhufanii haa ta'uutii akka mootummaatti taayitiliin goonuu jechuudha. Aadaraadhaan biyyi kun yoo mootummaan rakkoon akkasii keessa bu'e rakkoo ta'a waan ta'eef namoota mootummaa sana keessaa as ba'an otoo deeggaramee warra uummata Oromoo waggaa hamma kana miidhe achirra taa'anii gaariidhaan jedhamu. Kallattiidhaan as ba'anii obbo Lammaan nunuu mana hidhaa Hiwaat keessa turre uummata Oromooti mana hidhaa sana keessaa nu baase. Egaa mana hidhaadhaan baane hundi keenyayyuu mootummaan hin jiru adda rajaajetii mootummaa ce'umsaa
mootummaa walii waa tokko hojjechuu deemu filannoo gara fuulduraatti dhufu akkamitti sirreessinaa yoo isaan kana keessaa abaloo gane maal ta'an jedhu irra ka'a. Kuni yeroo kanadhaan mootummaan waajjira kennine qabeenya akkas kennine maal kennine eessa fidanitti hojjetu isaan. Waajjira kana mootummaa ta'e akka mootummaatti uummanni kana hodhuna jedhanii konfirmiin goone. Mootummaadhaan jennu sagaleedhaan han beeknu akka biyya kana keessatti heerri mootummaa kana. Achi keessa namni sagaleedhaan akkasitti filame jedhe jira eeggaa tiraanzishiniin sun ce'umsi kun dhufe. Gatii kana osoo qixxee hirmaannannee qabeenya biyya kana. Amma hiwaat badeera addawaayin badeera jedhan. Addawaayin balleessanii addawaayii balleessuudhaaf kaafaa'oon tokko abaa'oon tokko paabaa'oon tokko OPDOnis tokko haa ta'u. OPDOon ODP ta'e ODP'n immoo PP ta'e inni qabeenya irratti nuuf hiruu qabdu ture. Maaliif qabeenyi sun uummata biyya kanaati waan ta'eef. Han saamame Oromoodha waan ta'eef. Qabeenya Oromoon saame fuudhee of jala kaa'uun qixxee nuu hiraa yoo inni qixxee hiruu qabdu ture. Maaliif qabeenya effort maal jedhanii biiliyeenaan saamanii jiran ani mootummaadhaan jedhee fudhatee uummata Oromootti reebaa jira. Kun dogoggoraa. Nun Oromoodha maqaa Oromootiin ol baatanii dhiiga Oromootiin ol baatanii lafee Oromootiin ol baatanii isa kana qixxeetti waliin jennee yoo uummanni keenya nu file yoo sin file isayye areelee akka kaafaa'ootti biyya kanatti du'uudhaafis jiraachuudhaafis otoo dhagaa tokko hin darbatiin otoo maal hin jedhin mana hidhaa galee kanan hannaalu namni dimokiraasii kana biyya kanatti dhufuudhaaf karaa nagaa qabsaa'u biyya kanaa keessatti gahee guddaadha qabna. Nun abaluu haa caalu abaluu haa dhiisu kunaa ta'uu hin jenne jechuudha. Kanaaf kana jettanii abaluu akkas goonee fi mana hidhaadhaa baasnee alaa galchinee maal jenne yoo inni dogoggoraa. PPU hiwaati jalaa mana hidhaa hiwaati hambaase uummata kanaa. Isa bosonaas hammanatti galche uummata kanaa. Isa mana hidhaas hammana hidhaadhaa baase uummata kanaa. Hunda keenya mana hidhaadhaa nu baase yoo ta'e ta'e. Dhugaadha uummanni Oromoo nu haa dhagahu. Fedhii aangoo qabnuun haati Oromoo bo'uu qaba. Fedhii aangoo qabnuun daa'imni bo'uu qaba. Fedhii aangoo qabnuun internetiin gubachuu qaba. Fedhii aangoo qabnuun komaandi poostiin uummata Oromoo irratti ba'uu qaba. Gulataa sana hunda nu oole nurratti dhume aangootti nu baasuudhaaf namni 5,000 dhume aangoo irraa bu'uuf nama 10,000 ficcisiisu nurra jira. Kaniif ani akka hojjechuu kooti. Mooraan qabsoo Oromoo tasgabbaa'ee handhuura qabsoo biyya kanaa ta'ee biyya kanaafis gaanfa Afrikaa kanaafis osoo qoricha ta'e. Jaarmiyaaleen siyaasa Oromoo akka isaan jabaatanii qabsaaniif PP'n gumaataa jira malee dura dhaabatan jirudha kan isin akka jaarmiyaa keessanitti akkamiin laattu? Nuti gargaarsa biraa mootummaarraan eenyu. Akka biiroo kennan akka biiroo nu kennan illee qabu mootummaan. Caasaa kennatti iddoo iddootti ofuma kireeffatee uummatuma kireeffateeti itti hojjeta kenna. Haa ta'u garuu hireen guddoo mootummaarraa eenyu maali? Dirree dimokiraasii akka badhateetti turuudha. Hireen ijaaramuu uummata Oromoo toreera toreera. Gaafa jijjiiramni kun dhufe badhaa ture dirree dimokiraasii xiqqaataa dhufee amma dhiphateera. Wanti kun akka dhiphatuuf illee jaarmaaleen kontribuutaan godhan natti fakkaata akka dhiphatuuf. Maali biyya kana keessa seenaa mootummaa biyya kanaa keessatti qabsoo garaa nagaa hin beeku mootummaan biyya kana. Qabsoo isaan beekan jeequmsa. Paartileenis sochii qabsoo karaa nagaa goone keessatti wanni jeequmsa fakkaatu gaafa koonee sosochoofnu jaraaf justifikeeshinii ta'a tarkaanfii ofiitti galu isaan kan qaban waraanaa kan beekan jeequmsa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf haga ammaatti nuti qabsoo karaa nagaa gaggeessaa jirruun nama walitti buunee hin qabnu mootummaa illee buunee hin beeknu mootummaan illee walitti bu'aan jirru maaliif qabsoon karaa nagaa naamusa seerri lafa kaa'ee hordoftee deemtaa seera cabsuun qabdu seera dabruu qabdu mootummaan garuu isaan seera biyya keessa lafa jira malee seeratti bulanii waan hin beekneef darbanii yeroo tokko tokko jeequmsa uumuu danda'u yeroo tokko tokko nama qabanii hidhuu danda'u. Kana
akkaataa seera taa'eetiin miseensonni keessan akkasumas immoo hooggansi keessan rakkoo tokko malee socho'aa jiraachuudha. Taanaan dura miseensota keenya kan Jimma fa'aa jiran kan Boorana fa'aa Gujii jiran miseensa Abaa Shanee jedhaniiti nu jalaa hidhaa turan. Because isaan waan maqaa ittiin kaasan wayii waan qabaniif maqaa saniin hidhuu yaalanii turanii komii dhiyeeffanneet ba'anii jiru. San booda miseensa keenya ta'uu mirkanaa'ee kallattii miseensa Paabaa hojjedhamee duulli irra godhamee nuti hidhamni godhamee jiru. Maaliif kun nuti miseensa keenya sadarkaa jiruun jatti bu'uuraalee qabsoo karaa nagahaa barsiifnee akka itti socho'an goona. Kana darbee mootummaan illee tuba taanaan qabsoo karaa nagaa akka gaggeessine barbaadee jira jechuudha. Kanaaf nuti deeggarsi mootummaan irraa barbaannu takka illee jiraatu dirreen dimokiraasii mirgi ijaaramuu mirgi yaaduu fi ibsachuu akkuma itti fufuu qaba. Garuu kallattiin miseensa keenya illee hidhuu baatan sochiin dhiphatee jira. Akka barbaannetti uummata keenya keessa socho'uun ulfaataa dhufee jira. Caasaan jalaa kan dura rafee ture amma ka'ee jira kan mootummaa. Galma uummataa itti fayyadamaa turre itti fayyadamuu dhoowwamnee jirra. Muka jalatti illee ulfaataa ta'eera. Maaliif ergamni asii gadi darbu ta'ee caasaa achii ofii rakkoo akkasii uume ta'ee sochiin silaa uummata keenya keessa baaneetti sochiin ijaaramaa sochiin hubannoo kennuuf dandeenyu dhiphachaa dhufeera waan ta'eef kanammoo yeroo garaagaraatti mootummatti illee boordii filannootti illee ibsineerra yoo kan filannoon akka nagaan gaggeeffamu barbaadan deebisanii badhisu jennee abdii qabna. Kanaan alatti kallattiin hammeenya biraa ammatti waan qabnu hin jiru. Maal amma seeta yaadni kuni rakkoon paartiilee siyaasaa Oromoo keessas akkuma waliigalaatti paartiilee biyya kana keessa jiru wal tuffachuutu jira. Amma booda bajinee mootummaa miti jedhu. Tu mootummaan kun hin jiraanne isaan immoo yoo jiru manidhaati ba'aniiru hin ba'ani. Yeroo hundaa ilaala. Uummatatu nu baaseedha. Uummata inni akkasii hundumaatu uummanni olaantuu guddaadha humna guddaa qaba uummanni. Garuu otuu warri akka obbo Lammaa fi pirezidaant Dr. Abiy kun hin jiraanne qabsoon uummata kanaa ni galma gaamoo galma gahu waan jedhu mataasaas shakkii ilaallu nurra jiraata jechuudha. Waan warraaqsi tokko gaggeeffameef biyyoona kana nagaa taate itti fuftii nus mana hidhaati baana warri ala jirus alaa gallaa haaluma amma jirruun teenya inni gaazexeessaan isas taa'ee mari'ata miidiyaan isas taa'ee waraaba waan jedhu kuni yeroo tokko deebisneetu ilaallee gaariidha. Kirediitii walii kennuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf mootummaan jira. Utuu mootummaan hin jiraanne obbo Dajaneen akkamittiin konkolaataa manaa oofanii dhufanii as gahu. Kashalabbee meeqatu karaatti isin dhaaba sila. Mootummaan jiraachuu isaa yoo ta'e ba'uuf galuu keenyaan mirkanaa jechuudha. Lammaffaa irratti dirree dimokiraasii yoo kaaste. Mee isa kanarratti erga qulqulleessa deemuudhaaf isaan kan jedhanii mootummaan sirna dimokiraasiitiin filamee aangootti dhufe hin jirudha inni isaan jedhan kanarratti maal jettama? Mootummaan amma jiru mootummaa amma jiru tuffatu immoo isa durii seenaa duriitti kan isaan kaasan. Maali Eertiraa moo Jaappaan irraa dhufee paarlaamaan mire Itoophiyaan keessaa dhufee paarlaamaa keessa jira caffee keessa jira ni filatamee muummee ministeeraa keessa jira jechuudha. Kanaaf uummata bakka buuse kun ifaadha. Waa'ee dirree dimokiraasii si dhufuudhaa fi dirree dimokiraasii bal'atee kenname itti fayyadamuu isaa beeku. Dirreen dimokiraasii haa bal'atuu qofaa otoo hin taane itti fayyadamuu baruunis barbaachisaadha. Dirree dimokiraasii bal'ata jedhamee namni addababaa itti ba'ee si arrabsa yoo ta'e televizyiinii itti ba'ee si arrabsa yoo ta'e waan hin barbaachisne haasaa yoo ta'e ammati kun dirree dimokiraasii jettaati. Fakkeenyaaf isaan kan keessa jiran dirreen dimokiraasii bal'ata jedhameetu deemaniitu duula filannoo gaggeessaa turan. Duulli filannoo sun karaa tokkoon boordiin filannootu hin eeyyamiiti. Amaan ammasii kaaseera. Dirree dimokiraasii bal'ate kan balleesse tokko paartiilee siyaasaati waan jedhu inni kaase dhugaadha kun. Akkamitti dubbataa turan yeroo san haala sanaan haasa'ama jechoonni achirratti fayyadamaa turan jechoota akka diqaalaa jedhu kun fa'aa barbaachisaadha. Jechoonni achirratti fayyadamaa turan uummanni waan taa'e ilaaluu fi utuu dirreen dimokiraasii kana caalaa bal'atee kenname dirree dimokiraasii jechuun nama arrabsu jechuudha. Nama reebi jechuudha. Kanaaf jalqaba utuu waa'ee dirree dimokiraasii haasa'iini dirree dimokiraasiitti fayyadamuun maal fakkaata isa jedhu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Lixa Oromiyaa fi Gujiitti maqaa abaa'oo shaneetti maxxansuudhaan akkuma kaleessa deebisanii hidhuun jiraniin isa kana falmachuun ni mul'ata. Paartiilee morkatoo gidduutti imaanuu hiituu yookaan immoo jaarmiyaan siyaasaa kun akkuma kaleessa rakkoo kana irra deebi'ee uumaa jiraadha. Achitti mootummaan balleessan qabattaati. Kuni bakka sana lamaan durumaanis qaamonni hidhatan turan kan adda bilisummaa Oromooti duraan kan ture jechuudha.
booda abbootiin gadaas uummanni irratti hirmaatee lakkii karaa nagaatiin biyya kana keessatti dorgomuu ni danda'ama jedhee hundumtuu irratti amanee paartiin isaanii bakka beeksisa baase ibsa baasee kana booda nuti loltuu hin qabnu jedhee ibsa baase. Haa ta'u garuu hooggansi bakka adda addaatti du'aa ture. Hundi keessan kan quba qabdan amma lixa wallaggaa agartaniittu mootummaa bulchaa jiran jettani keessumaa ji'oota 5 ji'aan darban ture bara darbe keessa bakki hunduu duwwaadha. Uummanni waan nyaatu dhabee waan uffatu dhabee qonni hin jiru buna namni hin funaanu rakkoo guddaa keessa gale. Hooggansi tokko bahee galuudhaaf kan durii caalaa rakkoo keessa gale. Uummanni sodaa adda addaa keessatti kufe wal sodaata kan durii caalaa. Namoota qaamota hidhatanii bosona jiran ni sodaata. Qeerroon sodaata. Raayyaa ittisa biyyaa ni sodaata. Waan afur isaanuma kan dhaqee bakka bu'ee uummanni sun maal jedha jedhee kan laalee dhufe jechuudha. Sodaa kana keessatti kufee uummanni iyyannaa mootummaatti galchuu jalqabe. Iyyannaa sana laaluu danda'a uummanni abbaan barbaade dhufe. Nagaa dhabnee jedhee uummanni gujiin already bakka bu'iinsa ergatanii Booranaaf gujiin muummee ministeeraas mootummaas mariisifataniiru. Rakkanne maal goona waan jedhuun jechuudha. Wallagga lixaa yoo ta'es guutummaa wallaggaa yoo ta'es haaluma kanaan nagaa dhabnee jedhee uummatatti mootummaatti iyyata. Yeroo kana maal goota? Utuu isaan ta'e isaantu biyya bulcha ta'e utuu ofii biyya bulchaa jiranii qaamni wayii nagaa uummata zoonii tokko godina tokko yoo jeequ ta'anii ilaalu. Ta'anii ilaalanii. Isaan amma mootummaan amma obsee deeme ji'oota 6-7 kenne kana ni obsu. Kanas ilaaluu qabu jechuudha. Kanaaf bilbilaa intarneetii qabatee kun dhimma siyaasaati. Dhimma siyaasaa wal qabate immoo yeroo darbees kana Jeneraal Biraanuu Juulaan kanarratti waan kaasee qaba. Maaliif sanarratti ta'ee isa kana opereeshinii mataa isaanii gaggeessuudhaaf waan ta'eef kabiraan naannoo sana kan jirullee olaantummaan seeraas waan hin kabajamnee fi shiboon hin ciccitaa muktiin kufaa kunneen walitti makamee nagaa uummataa dhorkeera. Garuu inni guddaan uummanni miidhamuu hin qabu. Nagaan bahee nagaan haa galuu. Inni kun ijoo dubbiti. Eessas ta'u Arsiisaa jiraatu, Baaleessa jiraatu, Jimmasaa jiraatu nagaan bahee nagaan haa galuu. Maal rakkoon jiru sitti fakkaate? Yeroo tokko uummataaf falmaa yoo ati dhaqxee fakkeenyaaf nama keessaa seera cabse tokko immoo qabde immoo olaantummaa seeraa jechaa ibsa baasaa waan lama ta'u wal faana waan lama jaallachuun waan lama wal faana jaallachuun hin danda'amu. Namni olaantummaa seeraa jedha taanaan olaantummaa seeraa kabajee isa sanaaf bitamuutu irra jiraata malee uummanni jeeqame jechaa gareessaa du'e yoo xiqqaate naannoo nama 670 oliiti kan du'e hooggansi qofaan ibsa baasanii beeku kanaaf gaaf tokko ibsa baasanii beeku lubbuu Oromoo miti lubbuun kun. Lubbuu Oromoo kanaaf ibsi gaaf tokko baasanii hin beekani. Kanaafis falmuutu irra jiraata jechuudha malee waanuma siyaasaaf jecha qofaa uummanni akka gochaa jira maal ta'aa jira sana ta'aa jira maal gochaa jira uummanni immoo akka mootummaa waliin jiru ibsaa jira. Gabaabumatti mootummaan jaarmaaleen siyaasa Oromoo gidduutti rakkoon akka hin uumamne akkasumas immoo rakkoon Oromoodha akka furamuuf hojjetaa jiraata. Sirriitti hojjetaa jira haala mijeessaafii jira kan uummataas kan paartilees jechuudha. Akka nagaa argataniif tasgabbaanii akka jiraataniif kanuma gahee mootummaa maal silaas uummanni nagaan akka jiraatu haala mijeessuudha. Kana keessatti immoo wantoota nagaa uummataa dhorkan funaanuu immoo barbaachisaadha. Akka waliigalaatti jaarmotuma siyaasaa kana deebisanii komatan warri PP jechuudha. Isintu dhiphisaa jira itti wallaaltanii dimokiraasiitti kan jedhu. Isee kana hin fudhaddooni. Dimokiraasiitti wallaalu yoo ta'e hunduma keenyatu waliin wallaala. Dimokiraasii keessa jiraannee iyyuu hin beeknu hundinti keenya iyyuu. Sirnoonni keessa dhufne hundinuu warra dimokiraasii barsiisan osoo hin taane warra dimokiraasii ukkaamsanii fi hacuucanidha. Kun akkasitti bira darba. Waa'ee sochii naannolee garaagaraa kaafamanii namoota hidhamuu maal kanaa nuti yakkamaan hin hidhamiin jennee yerootti dura dhaabbanne yookiin immoo falmine hin jiru. Kan uummata irratti biyya irratti nama irratti badii balleessu seeraan ala sossoo tarkaanfii seeraan alaa fudhatu seerumaaf dhiyaachuu qabaadha. Miseensonni keessan gaafa hidhamanii ibsa baasaa turtanii jedhan inni jechaa ture akkasidha. Isaan immoo miseensota isaanis ta'anii olaantummaa seeraa kabachiisuufdha mootummaan sana akka godhee jedhu. Isin akkamitti ilaaltu kana gidduu? Amma hundeen dubbii amma naannoo kana command postii jala bula. Command postiin sunu
tokkoffaa sirnaawaa miti seerawaa miti akkaataan itti labsame yookiin immoo ajajni sun naannoon sun sana jalatti akka bulu taasifame. Inni kun immoo rakkoo mataa isaatii kan uume qaba. Dhuguma nagaa kabachiisna jedhamee dhaqame hagam to'atama hagam immoo sirnaan adeemsifamaan gaaffiidha nuuf. humna garagaraas gama biraan federaala jira gama biraan poolisii oromiyaa jira liyyuu haayilee jiru yookiin humna addaa jedhu makalaakaa isa jedhamu jira humni kun hundumtuu karaatiin tarkaanfii fudhata jecha inni kunu nagaa argamsiisuu irra ummaticha dhibbuu filtanii keessa seensisee akkuma jedhame kunu inni buna qabu buna funaannatu inni maasii qabu maasii isaa hin qotatu rakkoo bal'aa keessa rakkoo ulfaataa keessa seensiseedha kan nuti jechaa jirru. Kanaan alatti isa seeraan alaa to'achuu mirga dirqama mootummaati iyyuu sun. Kanaan alatti bakka komaandi poostii labsame alatti miseensuma Oromoodhuma ilaalcha addaa qabu yookiin immoo PP hin deeggare hunda shanee jechuun maaliif barbaachisa? Okay, shanee labsatee qabsoo hidhannoo deemsisa yookiin immoo sochii garagaraa godhu bakka komaandi poostiin jiru. Harargee fa'aa odattee Baalee Arsii odattee yookiin immoo bakka biraa Jimmaa Lubbaaboor odattee sababuma kanaan hidhama jechaadha. Hidhata qabdaa maal qabdaa. Anyhow kuni in komadhus maaliifi aadaadhuma Itoophiyaa akkasi. Jabina inni kun jabaadha ummataaf hojjeta jechuun dirqitti diina uummachuu qaba mootummaan. Mee saatii keenya qusachuu fi achumaatiin rakkoo Oromoo kana furuudhaaf yookaan immoo rakkoo ilaalcha siyaasaa jaarmiyaan siyaasa Oromoo rakkoo Oromoo furuuf qaban dhiphisuudhaaf gaaddisni hooggansa Oromoodhaan hundaa'ee turaniin. Rakkoowwan amma kaasnu kun hedduunsaa warri kanaan dura turan yeroo gaaddisni Oromoo hooggansa Oromoo hundaa'ee ture. Rakkoon Oromoo kan jaarmiyaalee siyaasa Oromoo jidduu jiru xiqqoo hir'ataa dhufuu namuu gammadaa turaniin. Haa ta'uutii sabooda dhiyeenya kana waan argaa jirru faallaa sanadha. Akkuma argaa jirru miseensonni siyaasa jaarmiyaalee siyaasaa hidhamuun itti fufee jira. Gama kaaniin immoo paartilee akka isaan jedhan waltajjiirratti ba'anii wal arrabsuun jira. Miidiyaalee hawaasaatiin illee otoo hin hafiin jaarmiyaalee siyaasaa miseensonni jaarmiyaalee siyaasaa wal cabsuu jechoota walii keessaa fireem godhanii fuudhanii garan taanetti deemaa jiraachuutu mul'ataa jiraniin. Gaaddisni siyaasa Oromoo rakkoo kana hin furama jedhame rakkoo sana furuu maan dadhabame kana gabaabsan nuukaasaati warri kaanis kana irratti waan jedhan laata. Gaaddisa hooggansi jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo marii yeroo dheeraa booda bakka tokko ga'ee ture gudunfaa tokko irra ga'ee ture. Sana keessatti egaa jaarmiyaan gama mootummaatiin ummata Oromoo bakka bu'eenti ni jedhu duraan OPDO ture achirraa ODP ta'ee darbee amma gara PP'tti ce'ee jechaadha. Isa booda hoogganummaan warra aangoorra jiruuf kenname yeroodhaaf isa ta'u. Isaan harka ga'eetu akka silaa barbaadametti akka hin deemneef sababni adda addaa uumameetu akkasittiin qabbanaa'ee jira saagolalee malee akka jaarmaa siyaasaatti waan tokkummaa uummata Oromoo ilaalu waan dimokiraasii waan federaalizimii waan garagaraa bu'uura wanta jedhamu irratti waliin hojjennaa mirga uummata Oromoo kabachiisuuf rakkoon illee yoo jiraate nu gidduu mariidhaan fixanna jedhamee akkasitti sadarkaa sana ga'eera jechaadha. Ammaaf akka silaa barbaachisaa ta'etti fuula dura deemuu hin dandeenye isa sana warra hoogganaa irraa eegganna. Silaa akka jaarmaa keessanitti rakkoon kun maalirraa dhufe jechuun rakkoo amma jennu kana silaa namuu yookaan immoo isinis akka jaarmaatti rakkoon kun karaa kana ni hir'ata jedhameeti namuu kan eegaa ture. Maaliif waan sanaatiin furamuu dadhabe rakkoowwan amma nuti kaasnu kun? Akka jaarmaa keessanitti tariitii qulqulleeffannee darbuudhaaf maalidhame maaltu rakkoon kun? Beektaa rakkoo amma jaarmoota Oromoo irra ga'u dirqitti hooggansa Oromoo jiraachuu nu barbaachisaa miti beektaa yoo kan tilitti ta'e nama sirnaan seeraan ala hidhuun marii hooggansaan barbaadu seeraaf sirna biyyaati sun seeratu hojiirra ooluu qaba.
Namni tokko akka barbaade si gochuu mana keessa kattaa'u maal raawwachuun yookiin ilaalchuma qabdurraa ka'ee waan sana raawwachuun sirnaa ala. Inni akka waliigalaatti isa hoggansi garuu waan bu'uuraa irratti waliin hojjenna kan jedhame sanarratti kan booddee harkifate sababootuma adda addaatiin egaa kana tokko lama sadii jedhee amma ibsuun na rakkisa. Isa dura Buzaajoorraa Dr. Abiy lammaan akkasini godhan Profeesar Mararaa mana hidhaa osoo hin galle ta'e jaal Daawud faa osoo qabsoo hirannoo hin goones nun obbarraa sin obbartu osoo kun taane ta'e kun ol dhufaa vaaluu walii haa kenninu nun dhoowwan areelee jarreen kan hin kabajna yeroo hundaa diklaarii goona. Garuu sirnichi sirna mootummaa miti gabaabumatti mootummaa taanaan TPLF dabarsineerra ganneerra dhiinneerra balleessineerra hin jedhamu achi keessa jiru waan ta'eef እንደውም gaafa maaster pilaanii OPDO'n paarlaamaa Itoophiyaa keessa jiru maaster pilaaniin sirriidha ABO'f KFO'n shoror keessa hidhee harka baasanii nurratti mirkaneessan sana uummata Oromoo dhiigitee baate akka nuun jedhame OPDO'n sin har'a ittan kun reeli kana sinis san keessa jirtan doggora paarlaamaan jettanii gaafa Dr. Addisuun Gabra እግዚአብሔር Human Rights Commission Presidentin ibsa kenne bukkee in parallel sin immoo ibsa kennitan. Maaliif gara hoggansa Oromootti immoo inni gara hoggansa Oromootti Dr. Abiyyiif obbo Lammaa gaafadha. Reeli nun obbo Lammaatti kennina hoggan eenyuyyuu hin jenne. Ammas paartileen Oromoo akkas godhu achiin baasu asiin baasu akka obbo Lammaan nu hoogganan dabarsinee kennine eessa dhaqan. Walii qabdu mallatteessaniitu. Walii galtee Fiddoo Abaayee walitti galtee. Dr. Abiyyi dhufanii uummata Oromootti diklaarii godhanii har'aa booda walii galleerra jedhanii mallatteessanii hundi keenya paartilee hundaarraa namni 10 dhufee namni 50 koree qindeessituu namni 3 koree gorsituu namni 3 namni 56 taa'ee sanada wal jijjiirree Prime Ministeriin Dr. Abiyyi dhufanii obbo Lammaadhaan hoogganedhanii na wara dookimentii itti kennan uummata Oromoo hunda dhagaye eessa akka dhoksitan sinfida isa tokko akka kaafaa'utti doggorri rakkoon Oromoo amma hammaata yookaan immoo gidduutti rakkoon babal'ataa deemu kana rakkoon kun gaaddisa kanaatiin hoogganamee furmaata arganne jennee akkaataa walii galameetiin akka furmaata argatuudhaaf akka kaafaa'utti dhiibbaa sin uumtan jira. Sanayyuu initiative sanaan fudhate qabxiin 16 nun paarlaamaattis biyya kanattis dhiyeessine akkasumas dhiyeessine sun point of discussion isa wal bukkeessiniin fida qabxii 15 dhiyaateef qabxii 17 nun paarlaamaa Itoophiyaattis muummicha ministeeraattis dhiyeessine tokko tokkoon otoon kana beekee fideen dhufa ture qabxii 15 gaaddisa irratti walii gale kana initiative isaa han fudhate KFO'dha. Obbo Shimallisiin biiroo isaanii yeroo meeqa dhaqne rakkoon kun nu yaaddessa inni dhumarraa ABO maaliif akkas gootu kun wal urgochuun sirrii miti inni ABO'dhaan wal qabanne gaafa torban gaafa wal qaban hin ta'u nuun jedhanii isaa booda gaafa dhimmi rakkoo herreechaa gaafa dhufu kootta akkas goone herreechaa torbanii dhufu gara walii galteetti dhufne ABO'n kunooti Obbo Shimallis as nu biran jiran ture initiative fudhannee ankwakwaanee nu dinnaan yeroo meeqa ibsa baasnanne ergasii isannaa walii galtee sanaa jechuudha walii galtee sanaa gaafiin koo isa duuba dhiyeenya kana amma immoo isa amma gaafii koon fixadhaati fakkeenyaaf Oromiyaatti jaalmaaliin hunduu rakkoo uummanni Oromoo lixa Oromiyaa rakkoo keessa jiraachuu gidduutti rakkoo keessa jiraachuu namuu quba qabaaniin rakkoon kun akka furamuuf akkasumas immoo jaarmaaleen siyaasaa miseensa ofii akkan dura siin jedhe bobbaasanii wal arrabsuutu yookaan immoo wal tuffachuu recognition walii kennuu dhabuu hin mul'atan rakkoon kun gabaabumatti otoo hin babal'atiin akka furamuudhaaf akka jaarmiyaa keessatti itti gaaddisni hooggansa Oromoo kun rakkoo kana dafee haa gabaabsu jaarmaaleen wal hubannoodhaan deemamuu qaba jettanii yaalis hin taasisan jira ture gaafiin kun gabaabaa indoom gaaddisi sun namni 10 irra keessa namni Nimma akka hojii raawwachiiftu taaneen namni 5 aannan keessa jiru akka wal dhabinsi dhimmi namuusaa dhimmi nageenyaa furmaata argatu sagantaa yookaanis immoo karoora hojii sanaa peejii 5 qopheessine
shanan keenya taanii gaaddisa olitti ol argina. Gaafa gaaddisa olitti ol arginu aangoon dura obbo Lammaa harka jira eessa akka galtedha. Namni aakshinii fudhatu hin jiru. You know durmaanu innaa ati ol dhiyeessine nama dookumentii ol dhiyeesse keessaa tokko ana. Kanarratti yoo dhaabanne waa'een gaaffiin uummata Oromoon dhaabataa hin jedhu. Isa miti rakkoon Oromoo. Rakkoon Oromoo aangoo irratti ijoollee isaaniitiif dabarsanii irratti du'u malee, irratti wal ajjeesu malee, irratti wal fixu malee namni masaraa mootummaa galee yookaan ofii badaa yookiin uummata balleessan jedhe Piroofeesar amala achiiti dookumentii innaa ol kaasan innaa teessoo sana itti mi'aa. Teessootu itti mi'aayee ijoollee Oromoo wal ficcisiisa malee namni teessoo guyyaa tokko as nuu godha jedhee kileemiyaan godhe abaa'oo keessaas hin dhageenye, kaabaa'oo keessaas hin dhageenye, pabaa'oo keessaas hin dhageenye filannoo dhugaa gaggeessinu. Isa dhiirama nu arrabsan jedhan reeli please nus otoo wal saalfannee gaarii. Hankana jedhe is a professor gaafa 97 biyya kana dhufee biyya Salaalee ijoolleen Salaalee akkatti sirbitee jedhan. Mallasiin galchaa diqaalaa nurratti mararaan galchaa mallas diqaalaa nurratti dhasha'ee jedhanii ijoolleen Salaalee sirbitee jedhan. Maaliif Akkatti miseensi keessan kan ta'e obbo Jawaarii haasaa isaan achitti taasisanis akka rabsoteetti dha warri PP. Inni hin jedhe isaan immoo maal jedhe Jawaar immoo amma riili amma dargaggeessuma akka keessaniiti aktivistiidha biyya kana jijjiire Jawaariin amma diinuunfachuun waan nama waan heddudha. Diineeffachuu miti obbo asitti dubbii isaan achitti dubbatan. Ani inni jedhe amma kanaa booda ijoollee Mallasaa fi ijoollee Taaddee Birruu jidduutti wal dorgommiinidha. Maal ta'e miira Mallasaatu galma Minilik jira. Yoo haxaanii balleessan osoo Dooktar Abiyyi sana balleessee dhimma sana achi haqee wanta sirna biyyi kun barbaadu taasisanii mormii nuun jiru ture. Nuun aangoo maan jedhu. Kanaaf sirni sun ammayyuu han addawaawiiti. Addawaawiin hin diigamne jira achi keessaa. Kanaaf foolii addawaawii urgooftuu waan ta'eef sin akka Mallasaatti isaan kun immoo Oromoo waan urgaamuuf akka Taaddasee Birruutti jedhanii politikaalii akkasitti appiroochii ta'uun arrabsoo miti kun. Arrabsoo miti jechuudha. Faabawatti rakkoo Oromoo kana furuudhaaf silaa hooggansi gaaddisa Oromoo rakkoo kana hin fura jedhamee yookaan immoo hir'isallee of furuu baatellee jedhameetu eegame. Isaan sun takaalamuun ammallee duubatti deebi'aa jiraachuudha. Isin akkamitti ilaaltu? Gaaddisni ol hubannaadhaaf murteessaadha waliin gaafachiisu. Yeroo gaaddisni uumametti ol hubannoon illee argamee ture. Gaaddisichi inisheetiivii Jawaariitii fi hayyoota tokko tokkootiin fi Dooktor Abarraa Faatiin kagalma geeyyosan. Marii yeroo dheeraa mari'atameetiin paartiilee Oromoo hundis jarmaa torbamu akkas turre hundi isaanii mari'ataniiti waan dhumarra gaame kun. Hooggansilee lammatti yoo kennamu lammaan hooggansaa olaanaa yeroo hundaaf gamtaa kana bulchuun jedhamne sarkuleetu godha ji'a sadiin jedhame yeroo sanitti. Amma lama jalqaba lammaan hooggannu achirraa immoo Jeneraal Kamaal Hoyd immoo Daawud Hoyd Dooktor Maarraafaa ta'a sarkuleetu godha. Kun maadhaa murtiin murtaa'u marti walii galteedhaan konseensas. Dhimmi ittiin deemnu dhimma Oromoo waan ta'eef dhimma Oromoo irratti walii galteedhaan dantaa Oromoo kabachiisuu danda'uu qabaanna. Dhimmi kun ka'ee hin jiru dhimmi Finfinnee ka'ee dhimmi daangaa Oromiyaa ka'ee dhimmi Oromoo humneessuu ikoonomiin jabeessuu qeerroo gara hooggansaatti akka dhufu karaa banu kun marti isaa maratameeti kanarratti hundi kennaa olii haa gallonnee waan irratti marannee ji'a jaha caalaa wal baafnee gabbuufnee wal murmuunee sirreessinee galmaan geenye irratti kanaaf wal gufachiisuun hin jiraatu doliddi amma ka'uun amma koomiin ka'aa jiru kana irratti wal diinomsuun hin jiraatu. Nujiddu friendly jiraachuu qaba. Inumayyuu gamtaa san keessatti yoo mariin gaggeeffamu haala filannoo irratti iyyuu ODP'nis wal hubannoodhaan paartiilee kan wajjin approachii dhiyaatee jira. Yookiin mormitoonni gara tokko ta'anii sa'aatii qabnu wajjin akka walii galametti deemuu dadhabee fi tokkoffaa warra bilchiginaa keessa isaan iyyuu waliin galle. Tokko kana lammaan hooggansa ji'a sadii jennee gaafa ofii barbaade malee lammaanis walitti qabu ture. Yeroo tokkotti lammaan waltajjii akka walii qabuuf yeroo 5-6 ol nullee gaafannee paartiileen kun gaafatanii lammaan dhabame.
Amma immoo bakka lamaasan sila sarkuleetu otoo godhuu qabu take over Dr. Abiy. Yoo ofii cinqamaniif barbaadaman qofa gamticha barbaadu. Yoo ofii barbaadan qofa gamticha waamu Muummicha ministeera to'ama. Sin akka paartii keessaniitti rakkoon Oromoo iddoo tokko akka isin ilaalatu bartanii rakkoon kun akka furamuudhaaf. Isuma sitti maara. Gaaddisni hooggansa kanaatiin akka furamuudhaaf uumtaan jirtu. Addana kuttee bara. Maal jechuun kana jechuun maal jechuudha yoo nu gaafannutti gamtaan kun argamu. Yoo mootummaan barbaada ammallee gamtaan bari guutotta dancatee nafne hin laafe malee amma biyya biiroo muummicha ministeeratti ol ga'anii turan. Isin hin nanne. Hoogganaan keenya dhaqee jira. Hooggantoonni dhaqaniiru marii maratee meera koreeleen garaagaraa dhaabateeru koree nageenya koree filannoo maal jedhamee koreen tokkiin dhaabateera koreen sunniin fankishinaal hin taane koreen sunniin hojii itti kaddeemu baay'ee gamticha silaa akka fankishinaal ta'u godhu mootummaadha. Wanni baay'een karaa mootummaatiin amma ka himatamaa jirullee komatamaa jirullee kaballeessaa jirullee mootummaadha waan ta'eef garaltii baay'eedhaan siyaa mootummaan parsentii 50 achi gara jidduu dhufeet paartiilee walitti qabee socho'uu qaba ture. Mootummaan immoo yeroo barbaadu qofa gaaf tokko irri baay'oo yaadatee na bilbilee suuqii koota natti jechuu achitti hundi koreelee sunni akka fankishinaal ta'uun goone akka yeroo walitti dhiyaannee mari'annu goone rakkoolee jiru immoo akkanattiin garaan hiikamuun goone isaan amma makaanizimii ittiin mormii jiru laaffisaa deeman yoo ta'e malee walhubannaa paartiilee Oromoo kun itti cimee akka deemuuf wanti yaadame guddaa waan jirutti fakkaatu. Kanaaf ammas gamtaan kun otoo cimee gaariidha. Gamtaa kanaaf isa tokko kabiraa immoo Jawaari tokko. Gamtaa san yoo gamaa gamanaallee kuwwan wali muufate Jawaar tolitti harkisaa ture bilbilee. Jawaar ofitti miseensa jaarmaa ta'e akka walitti qabaata akka inishiyatiivii fudhateetiin gamaa gamanaa walii waamuu hin danda'u inni amma. Because miseensa jaarmaati yoo jaarmani sun waamame yookiin jaarmani sun yoo tarkaanfii fudhate wajjin ta'u malee akka silaa nama jaarmaalee kunillee nama araaraatti jidduu walii galamuutti amma Dr. Abarraa qofti yoo yaalii kana godhe malee namni akkasii kabiraan jiraatu. Kanaaf akka jaarmiyaa keessaniitti nu gaafii dhiyeessaa turre gaafii mootummaatti dhiyeessina wanni kun yeroo hunda kallattii hundaaniyyuu wanni kun mari'atamu haa itti fufu koreen sun hojiirra haa oolu innet pirezidaantii naannoo Oromiyaallee waajjira muummichaallee inuma Ato Abarraa fa'aallee kominikeetii yeroo godhantu jiru hoogganaan kenna nuti gaaddisni kuni murteessaadha jabaatee akka itti fufu barbaadna ammas. Walhubannaa unuuf mootummaa dhiisiitiin paartiilee wal dorgomtoota jidduutti hafuurri gaariin jiraatuuf gamtaan barbaadannoo hin barbaachisaadha gaaddisni. Yeroo iddoo mariitti bara waliin marataa deemuun wal nama hojjisa. Waluun beeku ture jaarmaa yeroo waliin beekan baasee. Erga marii kana keessatti wal beekuu jalqabne. Jaarmeen kun maal akka yaadu maal akka qabu sagantaa isaa maal akka ta'e Oromoof maal akka yaadnu jaarmichi hagam hojii hojjetaa akka jiru kun hojjetu immoo akka hojiin hojjennu wanti akka wal deeggaru kawlumaan marii irratti hamma isaanii wal beekuuf wal hubachuuf wal hojii itti deemuudhaaf iyyuu gamtaan mootummaa fi paartiilee dorgomtoota jidduutti qofa hin taane paartiilee dorgomtoota jidduutti iyyuu barbaachisaadha. Gamtaan kun akka milkoofne ammallee yoo mootummaan laaffisa inuma laafa ammallee isaan immoo dhiifnee yoo deemaa taate ammallee elementiin tokko keessaa jechuudha. Because jarri kun Oromoodha kaasii jiru bilchiginaa illee haa ta'ani ODP illee haa ta'ani amma mootummaan amma jiru mootummaa ce'umsaati. Akka nu laallutti istiraakcharii kanaan yookiin mootummaa uummanni hadaraatti kennate haga filannootti maqaa jijjiirattee waan fedhatee maqaa seexanaa baafattee maqaa namaa baafattee tokkuma garaagarummaa nuuf qabaatu nuuf. Opidiyoo illee uummanni filannee opidiyoo filachuu baattu illee manuwayyoomu opidiyoo isaa irratti xiqqoo fooyya'aa ture amma immoo gara opidiyoo sanitti deebi'uuf haala gara duubaan baaktiraapi godhaa jiran milikitoonni tokko tokko mudhatan malee kanaaf garaagarummaan qabu isin mootummaa taatanii dhiiftanii mootummaa miti isin mootummaa ta'uu hin dandeettanii ammatti mootummaadha istiraakcharii mootummaa sanii waan jiraniif garuu akka filannoon ga'utti dirqamaa fi mirga mootummaan qabu san haalaan nuu bahuu qabu kanaaf illee immoo gamtaa kenna humna walitti nu qabu illee qabu ammatti because faayinaansiis ta'ee waan hundaanis ta'ee caasaa isaanii bakka hunda ga'uudhaan rakkoo jirullee ka'uuma caasaa isaaniitti waan ta'eef kan hunda hiikuu danda'a mootummaani kanaaf gamtaa kana otoo walii qabee mootummaan poozitiivili to'ate walitti qabeettiin gamtaa kana cimsee deemuu dandeenya. Ammas gara mootummaatiin ciminni yoo jiraate gaariidha. Kana darbee immoo akka paartiilee itti dhufne mootummaa keessaa aktivistoonni mootummaa wanni godhaniif caasaan jalaa wanni godhu xiqqoo addaan nu dhidhiiba. Kun immoo ispiriitii yookiin immoo hafuura san balleessa waan ta'eef ammallee taanaa warri mootummaa itti yaaduu danda'u qabaata. Filannuma karaa nagaatiin geggeessuuf iyyuu uummanni keenya nagaan akka jiru gochuuf iyyuu atleast paartiilee Oromoo jidduutti wal hubannaan jiraachuu qabaata. Kun galma gamtaa qofaan yaada jedhu qabna.
Tole kabajamtoota daawwattoota keenya qophii dirree yaadaa keenya kaaraatiin akka akkuma daawwataa jirtan jaarmaaleen siyaasaa Oromoo rakkoo Oromoo furuurratti tokkummaa isaan qaban akkamii yookaan immoo imalli isaan gara filannootti deemsaa jiran keessatti rakkoowwan uumaman akkaataa kamiitiin furaa jiru yookaan immoo furuuf deemaa jiru jechuudhaan egaa jaarmaalee Oromoo asirratti afeerra wajjin marii taasisaa jirru hedduu akka hubataa jirtan yookaan immoo waa hedduu akka baraa jirtan abdii qabna. Maarraa egaa kun kutaa tokkoffaa qophichaati kutaa lammaffaa immoo torbeetti hubna agarsiistuu nagaan tura. Korojonis bilisa yoo taate filmaata naa ga'u filmaata si haa ga'u filmaata nu haa ga'u fi sabaa fudhadhaa meenakki yoonee torkii dhabee bilbilin ergu dhaamsa waaqni uumaa tolaa boroo dhabde araarsa hin ta'u dhaabni koo wal cabse dubbii daandii dabse biyyaaf naasuu labse nu tuffachiisa hin ta'u dhiisa hin ta'u malkaa yoo kakkate tulluu yoo saalfate abdaarii mufate fajiza ntaudisa intau lubu debi kamne karef kero damne yo isanda ganne tu fajiza ntaudisa intau afani lalaba tokuma moraba yo wallamne gaba tu fajiza ntaudisa lubuno sombane digni o sololane akka filannu yaane ayyaantummaa moona ayyaantu waaqa kadhachuu yoona ayyaantummaa moona